Mucayyoo maqaa ishii Muluu jedhamtu biyya Joordaan keessatti boqottee akkasuma immoo maatii ishii akka quba hin qabaanne maatii ishii jirti jedhanii akka heeganii mucayyoon ollaatti wajjin hojjetanii kan wajjin haasa'aa turanii boru anaanillee wanta narra ga'u hin beeku waan ta'eef callisuutu hin dandeenye maaloo maatii ishii akka baranii mucayyoo isaanii boqochuu akkasuma immoo reeffa ishiitillee argachuu akka danda'an hadaraa maaloo sagalee taa'aafii jettee gasti tigistirra kalee galgala dhuftee seentee turte ashamaa harka fuudhee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuuti nan barbaada guyyaa guyyaadhaan waa'ee gaddaa waa'ee du'aa waan mantaan hin taane waan gurra namaatti hin tolle kana dubbachaa dhagaa harigaatii hoolla egaa dirqama waan ta'eef akkatti caljennus hin qabnus isiniin jedha obboloota koo waan barri fidee homaa gochuun hin danda'amu isiniin jedha bara furguggee gadi jedhanii dabarfatu jedhu dararaan ijoollota shamarranii biyya ormaa keessatti hedduu itti ammaatee irra ga'aa jira isiniin jedha obboloota koo. Mucayyoon kuni maqaa ishii Muluu jedhamti dhalatuutu oolota akka taate mucayyoon naannoo tokko waliin hojjetanii dubbattee jirti jechuudha. Mucayyoon kuni akka ishiin boqotte mucayyoo ollaatti wajjin haasa'anatu dhuftee kaleessa galgala jechuudha. Gastii tigistii yookiis immoo tiiktook ishii irra jechuudha baatee maaloo zim jechuu yookiis immoo callisuutii hin dandeenye. Anis wanta boruun irra ga'u hin beeku. Anis boru biyya namaa keessa hin jira. Kanuma mucayyoo kanarra ga'ee narga'uutii danda'a garuu ana akka biraatti akkana yaanne ani mucayyoo kana wanti godhallee hin jiru garuutii du'a obboleettii kiyya kana ilaalee akka ittiin callisuun wallaalee madaamii kiyyallee baay'ee sodaachaa jira. Mucayyoon kuni ollaadha kan ishiin hojjechaa turte sana booddee mucayyoon kuni waan taate ishiin boqotte wanti beeku hin jiru madaamiin koo manana waamteeti kootu boqottee jirti ilaalinaan jette. Mucayyoo kana immoo ani suura ishiitillee hin qabu garuu hiimoodhaan wal wajjin asofna mucayyoo kana wal wajjin asofna garuu suura ishiitii hin qabu madaamin immoo yeroo ishiin na waamtee rifaatuudhaan dhaqe waan ta'e waan viidiyoo waraabu waan suura kaasu waan akkasii kana hin dhanne anillee sodaa keessan gale waan ta'eef suura ishii isa kana immoo imoo ishii jala galee istoorii ishiin gochaa turte jalaanii kan ishiin gallakkistee buusaa ture mucayyoon ishii kophaa jirtudha. Maatii ishii ta'e maal akka ta'an hin beeku isaan irratti immoo gallakkistee jirtu kana mucayyoo kun maatii ishii akka duutee ishii dhaga'anii tooyi akkasuma immoo biiroo ishiin irraan dhuftes ta'ee bakka qaama seeratiin illee gaafatanii akka mucayyoo kana gara biyya isaaniitti galfatan adaraa keessanii mucayyoo kana namoonni beektan maatii ishiitiin gaa akkasuma immoo sagalee taa'aa madaamii kiyyaanii eessa jira reeffi jennaan reeffi ishii hin jiru. Fuudhaniiti poolisiin dhufeetoo fuudhee deeme jennaan eessa jirannaan waajjira poolisii jira jettee sana booddee silkii isaanii naa kenni jennaan maaltu si galche silkii isaanii naan jette kan keemmoo maatiidhaafan kenna jennaan akka biraanatti taate aniyyuu baay'ee sodaadha madaamiin koo madaamii taatu miti. Bakka hamalan qabdu otoo amala qabaattee lookeeshinii illee ergee naannoo sanallee dhufanii akka fattashan yookaan immoo jiraatte yookaan immoo reef iddoo sana hin jirre illee akkatti lookeeshinii illee erguu hin danda'u. Anillee wanti mucayyoo kanarra ga'e narra ga'uu danda'a sababa kanaani garuu bakka mucayyoo kana duutee ishii callisuu hin dandeenye sababa ta'eef ammallee madaamii dhokseetanii kana dubbachaa jiru jettee mucayyoon kun kaleessa galgala jechuudha baatee dubbatte jechuudha. Tiktokii tigistii irratti jechuudha tigistillee mucayyoo kana jechuudha viidiyoo hojjettee fi adaraa namoonni beektanii jettee amantaadhaan qabudee mucayyoo kana namni beektan akkasuma immoo maatii ishii beektan maatii ishii biraan ga'aadha maatii ishii mucayyoo isaanii reeffa ishii akka argatan barbaaddatanii akkasuma immoo imbaasii Itoophiyaa keessatti argamu deemanii gaafatanii biiroo akka reeffa ishii argachuu danda'anii adaraa jechaa jirti jechuudha mucayyoon kun otoo reeffi ishii hin badin otoo reeffi ishii waa tokko hin ta'in akka maatii ishii bira ga'uu adaraa keessa isinillee namni mucayyoo kana beektan gara maatiitti gaa namni hin beekne immoo sheer gochuudhaanii obboleettii kana maatii ishii akka arganii yookiis immoo dhaga'anii mucayyoo isaanii boqochuu ishii
akka garaa isaanii kutatanii boo'anii dhala isaanii yoo reeffa isaaniillee galfatan akka galfachuu danda'ani adaraa keessanii biraan gahaa isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyoonni manaa nu baasee nagaan nu haa galchu. Namni kamiyyuu nan du'a jedhee miti kan ba'u hojjadhee of jijjiiretan jedhee ba'a. Mucayyoo daa'imni kichuun tun karaatti citteetii hafte waan baay'ee nama gaddisiisudha isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo lubbuu ishee haa maaru akkasuma immoo maatii ishee hundumaafillee jajjabina haa kennu. Waan jennu hin qabnu hunduma keenya immoo rabbiin nu haa eegu lafa jirrutti isiniin jedha. Adaraa keessanii bara duuti hammaate kana keessatti ofii keessanillee of eeggadhaadha. Waaqayyoonillee kadhadhaa. Nyaata keessanillee nyaadhaa isiniin jedha. Mucayyoon kun maaliin akka duute wanti beekamu hin jiru. Dhukkubsattee dhiiste mucayyoon dhattee too ilaaltee du'uu ishii bichaan argee du'uu ishiiyyuu immoo qallamtee jirti. Isa keessan immoo afaan ishii keessaa gorora wanta akka bicaatu keessaa yaa'ee jira. Kanaafi mucayyoo kana reeffi ishee akka jiru wanti beeku hin jiru biraan gahaa jettee jechuudha. Waaqayyoonni manaa nu baasu hunduma keenya nagaan nu haa galchu. Yaadaaf karoora keenya hunduma isaayyuu nuuf haa guutu isiniin jedha. Akkasuma immoo adaraa keessa yeroo isin dhukkubee gara biyya keessanillee isin galchana jedhanii galaa malee ganaan hojjedhee jijjiirrama jettanii waan tokko tokko irrina laaltanii to'i lubbuu keessan irratti akka hin qoosne isiniin jedha. Namni jiru namni fayyaa qabu hin jiraata waan hunduma keessatti iyyuu dhagaayyuu baatee isiniin jedha. Biyya isaatis ogalee rakkinni yoomumayyuu taanan jechuudha. Yoo hojii qabaattes yoo hojii qabaachuu baattis ammam yoo sitti tolee jiraateyyuu biyya lafaarratti rakkina dhabuutii hin dandeessu waan ta'eef adaraa keessan gaafa isin dhukkube yaalchisaadha. Yoo gara biyyaa isin galchinadhanis sodaatinaadha. Gala biyya keessanii galuu waan guddaadha. Biyya keessan keessatti yoo duutan wayyaa maaliif isin yoo duutanii isin nuti ofii keenya of dhaga'uutii hin dandeenyu. Garuu maatiin keenya haati keenya ishiin keessaa gadi baane suni gaafa duunee marrimashii keessa yoomayyuu baduutii hin dandeenyu jechuudha. Garaa dhalaati waan ta'eef har'a otoo jirrullee amma ta'e jechuudha. Naaf galti dhalli koo jettee obsuutti dandeessi gaafa sana. Garuu akkasumatti isiniin jedha. Akkuma immoo jara ijoollee kana lamaanii adaraa keessanii akkuma walitti dhiyaattanitti wal dudubbisaadha. Wal wajjin taphadhaadha isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadha. Amma viidiyoo biraatti wal arginutti.